Qonni kan hin jedhu rootiyyee hiriyoonnumti Abrahaam jechuudha. Dhufanii akka barbaadanitti maaliif akka isaanii afaan isaanii sitti bananii maaliif karaa bante? Inni jechuudha Abrahaam wanta keessa hin jirre waa'ee karoora ala bahuu kan hin qabaanne dhufanii jechuudha si jeequuf si kuffisuudhaaf si boochisuudhaaf dhufanii sitti odeessu maleedha. Yaada kana Abrahaam akka keessa hin jirre dubbateetu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube adaraa isa waaqaaf lafa uumeetiin subscribe naa godhaatii naa ilaalaa like naa godha warri viidiyoo kana ilaaltan sinin jechuun jaaladha lammiiwwan. Egaa akkuma beekamu hiyyuu Kaaleeb Ruutaa bira deemanii jiru jechuudha. Ruutaan akka ishii warqii kana dura Abrahaam biteef akka Ermeellaa bitee jedhee todeesse Kaaleeb namicha gurraacha kanadha jechuudha. Har'as isa faana dhaabbattee too haasofti jechuudha. Ruutaan rakkoo guddaa qabdi isa dhugaan siniin jedhe. Maaliif abbaa manaan kee dadhabaa ta'e of kabachiisan hin taane akka kabajamtu hin goone namni immoo yoo of kabaje namallee kabachiisuu danda'a. Ati maaliif akka isaanii jechuudha miilla isaanii duwwaa osoo hin taane caamman akka isaan sirra deemanii maaliif karaa bantaafin? Maaliif wajjin hin dhaabattee viidiyoo daqiiqa 27 daqiiqa 30 inni si waraabanii isaan poostii godhanii jechuudha isaan irraa galii argatan maaliidhaaf? Isaan jechuudha biizinasii godhanii sitti fayyadamaa jiru. Isa dhugaan siin jedhe. Qoomee wanti Abrahaam hojjechaa jiru kuni waan gaarii waan bareedaa isa kamii fi carraa kenniti. Abrahaam immoo osoo hin ergiin inni sin sussuttanii simbira dhaxxanii dubartii kana jettaniif maalidha? Hin kuftu. Ila jabina Ruutaa fi jechuudha cimina ishii dhaabbannoo ishii jechuudha maalummaa ishii bakka ilaalaniitu akka ishiin kuftee sammuu buustee adeemtu. Kino cubbuun Abrahaam akkana godhe yeroo sana nuti meeshii kadhachaa turreerra waa'ee keenya miidhagahuu diddee jedhanii akka haasawwan barbaadan jechuudha. Yeroo kana Ruutaa ofii keetiif ta'uu qabda hati. Dubartiin tokko jechuudha yeroo garaatti baattu kunuunfamuu qabdi, yeroo deesse kunuunfamuu qabdi. Ruutaan torbaan tokko otoo hin ciisin fiidiyoon irratti hojjetamuu jalqabe jechuudha. Uffata akka barbaadetti uffattee gadi ba'uu jalqabde jechuudha. Kan nuti dubartiin torbaan lamaaf haguuggattee jechuudha kutaa ishee keessa kan isheen ciistu jechuudha. Maaliifidha kuni boruu akka hin miidhamneef jechuudha. Ruutaa hasaadha daa'imummaa qabda. Wantoonni hundumtuu sitti dhagahamu dhiisuu qaba. Garuu jechuudha yeroo tokko tokko wantoonni bulanii namatti dhagahamanii ni jiru waan ta'eef ofii keetiif jechuudha. Of kunuunsu of jabeessu boqonnaa of laachuu qabda malee kana waan dalaaxota faana dhaabbattee jechuudha isaan faana haasa'uun sin barbaachisu. Hundi ishiiyyuu jechuudha kun muluu ishii jechuudha hiriyaa dubartootaa qabdi turte duraan jechuudha. Amma isaan gatanii isaan dhiisanii dhufaniitu kan isaanii namittiin gurraatti kun intala wayii magaala sababii isaati dhukkubsattee intalli suni obstaala turte jechuudha. Ishii gatee kan wajjin viidiyoo waraabaa ture amma garuu gara Ruutaatti deebi'ee wakaba jechuudha. Otoo qamisii wayii kennanii fi uffata oduu odeesse. Qoy amma immoo dura Ruutaadhaa fi Abrahaam hin ta'uu isaa ishiin hin maltu jedhee wakabaa kan ture isadha jechuudha. La viidiyoo isaa gadi bu'aati ilaala Kaaleeb jedhaati jechuudha. Amma immoo waggaa 20 waggaa 10 biyyaa ba'uudhaaf jedha osoo dhala koo jedhu osoo maal koo jedhu. Dhalaa jedhee dubbatee amma waa'ee dhalaa Abrahaam inni si wakabda maayin maaliif akka ishiin maraattu bakka boqonnaa akka ishiin dhabdu maaliif kan isaan godhan jechuudha. Inde eenyutu sin ergine fataachaa jiran intala ishii sana faana shirri gudeechaa jira jechuudha. Wanti sin galchin keessa galtanii jechuudha sammuu nama kanaan maraarchina sin hin kuftu jettanii yaadina. Ruutaanis abbaa keetii haadha keetii kabachiisi ofis kabachiisi ati jechuudha. Akkuma kaleessa Finfinnee irratti akka barbaadan sirratti ta'aa jiran abbaa keetii irratti illee akka barbaadan sirratti ta'aa jiru jechuudha. Ati dhala keetiif jiraachuun barbaaddu? Ati ofii keetiif jiraachuun barbaaddu? Akka barbaadan maaliif sitti haasa'u dhufanii? Atis balleessaa qabda. ani gaariidha jechuun dandeessu anumaan balleessina jechuun dandeessa xiiqidhaan hin adeemin xiiqinumaa yuun bitu inni dhiifama si gaafateetu jira situ yuu dide malee
mee jechuudha. Ofii keetiif osoo ati manaan kee jechuudha akkas irratti dhiiruun guyyuma tokko dhiira bittee fiddee atiin obsitaaf kaama. Ani dhugaan siniin jedhe obsituu akka ruuttaayyuu hin argine isa dhugaan siniin jedhe. Hin beekne nutis mee shaamarranidha dubartootadha nutis jechuudha. Hin beekne maal akka ta'e jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha kan waan hin taane raawwatan dubartoonni baay'een dhiirota irratti waan amma hin geenye miti. Inni waan gaarii hojjete waan bareedu hojjete isaan fidaame dhaqaatii jechuudha. Miidiyaa kana irratti qabaati fidaati dubartii kana deeffadhu jedhaaniiti Abrahaamitti haasawaa. Sayyuu xulxul gootee yaatota irraa ciranii qimix irraa godhanii harkatti baachisanii gabaa keessa sifachi deemsisanii. Amma kun dhiiraa jalqaba dhaqaatii jechuudha. Abrahaam gazzatsaa yoo barbaadan morma isaatti wanni wayii dhaadhaatee jechuudha. Sibaagoo wayii dhaadhaatee jechuudha. Asii gadee gara xabala keessatti gadi darbatamu haa cuubamu. Gaafa sana dhuftanii dhiifama godhii fi mucaatti agarsiisii jedhaaniini. Har'a yoo agarsiiste jechuudha rakkoodha. Maaliif namitti ittiin cuubdeetti waan ta'eef isa jechuudha. Inni biraa immoo Abrahaam kun jechuudha. Horii akkamiiti garuu? Argitaniitu miti mana isaa keessatti waan inni anees hoteela wayiin se'een ture jalqaba irratti jechuudha. Garuu mana isaa keessatti dubartii haati manaan hin jaalan yeroo jaalala bareedaa kan waliin dabarsan mana ishii keessatti dubartiin ishii hin barbaanne namni hundumtuu irraa deeme jedhuun ol galchee sapiraayisii godha Abeel jechuudha sababeeffatanii. Yaadni kun eenyurraa madde? Akka ruuttaan gubattuudhaaf. Ermeellaan jechuudha. Bakka natsaaninnatiin shi'uma tokko ishiitti hin fakkaatu. Ishiin garuu maal hojjechaa jirti ruuttaa irratti xiiqii bakka. Ishiin illee kuffisuudhaaf boochisuudhaaf dhama'aa jirti jechuudha. Sinii galee garuu ruuttaan dubartii bochuu miti. Kutatteetti of duuban deebi'u jetteetti hin fedhu jetteetti isa dhugaa otoo of duuba deebi'uu baattee hin da'u. Borumee inuumama kan biraa yoo intalli kun irraa fagaatte intalli kun akka irraan fagaanne beekamaadha. Waan ta'e gootee ofitti naannessiti malee jechuudha. Boruun kan biraa kan dhumnee fi dhugaa dubbachuudhaaf homaa tokkoyyuu murtoo hin qabdu ruuttaan jechuudha. Borus sanumadha jechuudha. Akkasittiidhaan sana hunduma waccii sana hunduma baasee diikoordii sana hunduma dhiyeessee qopheessee huccuu machii sana uffatanii wal fakkaataa uffatanii jechuudha. Haala sanadhaan Abeelin gammachiisa. Baay'ee hin fakkaatu amma diraamaa keessan jechuudha. Ittiin gammachuu keessan ibsachuudhaaf sababeeffattanii jechuudha. Akka gaafa Ermeellaanii sabskiraabii 50,000 sababeeffattee gaaffii jaalalaa sii dhiyeessiteetti bakka asinis wanti sababeeffachuudhaanii 100,000 sabskiraayibii sana sababeeffattanii jechuudha. Yeroo jaalalaa keessan akkasumas immoo yeroo gammachuu keessan dabarsuudhaaf jechuudha. Isayyuu mana dubartii kana keessatti jechuudha. Mana ishiin dabqitee mi'a fidde keessatti jechuudha. Kanatti ol galchitee jechuudha. Abrahaam dubartii faana akka barbaadde kolfitee akka barbaadde haasoftu jechuudha. Akka barbaadde kan taate. Dhiifamumaan godhiniif irroota. Dhiifamumaan godhiniif hin Abrahaamidhaaf bakka. In kachabbaasun akka kachabbaa itti jiraatu. Unkaan dhala tokko dhiisaati abbaa qaba yoo dhuguma abbummaadhaan isaa maalummaa isaatti dhagahama ta'e gargaaru boruudhaan. Bakka karaa safuu qabuudhaan karaa sirra qabuun ati dhala kee guddifadhuuniin. Abeelii bakka waan baay'ee kootidha. Na gargaaraatoo jira. Na jabeessaatoo jira. Kallattii garaagaraatiin na faana ta'eetoo jira. Akkatti inni ibsa argitaniittu. Abeen nama haddaati. Eeyyee kaleessa nama haddaa ture. Har'a garuu sammuunsa sirrii miti. Bakka. Nama baay'ee gargaaraa. Obboloota gargaaraa. Abbaa gargaaraa. Jedheetoo jira jechuudha. Inni kun rakkoon qabaatu haa gargaaru. Baay'eessadha. Garuu immoo mana kee diigee kan inni waan baay'ee waan addaa sii godhe gaa'ela kee diigee dubartii keetti akka barbaadetti afaan banee siif hin taatu siin jedhee dubartii biraa siif qopheesse wajjin shirri gud akkati jettu wajjin akkati yeroo dabarsitu dhiira wajjin yeroo hin dabarsanii miti hiriyaa dhiira wajjin hiriyaa dubartii malee jechuudha. Kan turedha immoo fiidiyochi kun jechuun kan turedha.
yoo barbaadan yeroo darbee jechuudha kan isaanii shaanxaa isaanii fudhatanii ba'anii qophii isa kanaati jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Cal jedhanii ilaaluudha. Ruuttaan garuu jechuudha akka kootti kanaa booddee jechuudha isaan faana ishariireen dhaabbatiin. Isaan faana bakka dubbuma tokko hin godhin. Waan baay'ee gochuun hin danda'a jetteetta miti waan baay'ee taasisuun hin danda'an ture. Simmeetaawwi ta'ee dubbadhee yaadeen of duuba deebi'ee dhiisatti. Baazawwee Abeelii kaasa sameetoo jira jechuudha. Ijumaan argina. Abeel akkatti waan dhiifamu natti hin fakkaatu jechuudha. Jecha itti darbateedhaan waan biraallee yoo ta'uu baate inni haasawee miidiyaa irratti poostii godhe rakkoo keessa akka sagalchuu beekuu qaba jechuudha. Amma mi'a dhibee kottu galii carraa tokko kenniifi kan jedhaniini eessumatti galtii tolee itti baateessatti galti. Inni ishee sana faana hoteelatti takka Finfinnee takka maalishee jedha. Miidhamuun qabdu abadan akka barbaade haa ta'u maleen biyyaa ba'uu dhiisee eessaa galu jettee akka barbaade addunyaa barbaade adeemu jetteetti jechuudha. Waggaa kudhan waggaa 20 arabannaa ta'e kam nama aarsu dhugaa rabbii. Innasa kanadha ruuttiyee of eeggadhu ati siin jenna. Of jabeessii of dhaabii of kunuunsi siin jenna. Waaqayyo si faana jira. Nuti hordoftoonni kee si faana jirra. Si jabeessina. Dubartiin jabaachuu qabdi. Balleessiteetta maal isa siin jedhan immoo jechuudha. Eeyyee namni hundumtuu kan godhee mana fideeffachuudhaaf jedhu taasisteetta. Har'a garuu isatu akka barbaadetti har'a takaallaa kutti ta'ee kanaaf iyyuu of jabeessati. Jaritti dhiisin siin jenna. Isa kanadha hordoftoonni kiyya mana jabeessa shaaloo.